kilaastara magaalatiin akkasumas immoo magaalota Oromiyaa keessatti hojiin bal'aan barannaa hojjetame kan kooriidarii hojii wal qabatee kooriidarii magaalota Oromiyaa keessatti kan hojjetame hojii wal qabatee kan hojjetamedha. Inisheetiiviin kun inisheetiivii muummee ministeeraa keenyaan hoogganamu akka naannoo keenyaatti kabajamoo pirezidaantii keenyaan hojii hoogganamu kooriidariin magaalaa naannoo keenya keessatti hojjetamu tarsiimoo lafa magaalomsuu jedhamu keessatti bu'uura godhatee bifa sanaan kan hoogganamaa jiru. Kooriidariin magaalaa Bishooftuu amma keessa jiru dabalatee magaalota Oromiyaa baay'ee ammayyeessaa jijjiiraa akka isaan miidhagina qabaatan akka isaan ammayyaawaa ta'an akka isaan magariisoo ta'an godhaa jira. Kanaanis bu'aan guddaan argamee jira. Hojii kana uummanni fudhatee jira. Magaalota kaan keessattis magaalota sadarkaa godinaa jiranis babal'isuudhaaf hojiin hojjetamaa jiru akka gaarii ta'e ilaallee jirra. Dhimmoota muraasa dhimma kooriidariitiin maaltu hojjetame kan jedhu qabxii muraasa kaasuudhaaf tokkoffaan asfaaltii kuni hojiin kan hojjetame kuni baay'een isaa magaalota keenya sadarkaa magaalaatiin kan hojjetame jechuudha. Tokkoffaan asfaaltii kiiloomeetira 115 hojjennee jirra jechuudha. Kuni baatii 9 keessatti wanta raawwatame jechuudha. Magaalota keenya keessatti kan raawwatame jechuudha. Lammaffaan daandii saayikiliiti. Baayikileen kan jennu jechuudha. Kiiloomeetira 90 magaalota Oromiyaa keessatti hojjechuu danda'amee jira jechuudha. Magaalonni Oromiyaa baay'eedha. Wanti kun xiqqoodha garuu jalqabbii gaariidha kan jennu ilaallee jirra. Yeroo itti aanu keessattis kurmaana afuraffaa keessattis dhimma kana dafnee xumuruu qabna karoora keenya hojii wal qabatee ammas raawwiin keenya duubatti hafaadha kan jedhu ilaalle jechuudha dhimma kooriidarii hojii wal qabatee. Gama biraatiin daandii miillaa yookaan walkway kan jennu gara kiiloomeetirii 817 magaalota keenya keessatti hojjechuun danda'amee jira. Kun sadarkaatiin magaalonni kantiiboonni qabatanii hooggananii kan milkeessanii jechuudha. Gama biraatiin paarkingii konkolaataa wajjin bakka konkolaataa dhaabbatu akkuma agartan magaalota Oromiyaa baay'ee keessatti rakkoon tokko konkolaataan bakka dhaabbatu hin jiru. Karaarra dhaabbata bakka baay'eetti konkolaataan. Sana sirreessuudhaaf karooraan lakkoofsaan gadi bu'ee paarkingiin akka hojjetamu kallattiin taa'ee paarkingii magaalota Oromiyaa keessatti 90 akka hojjetamu taasisnee jirra. Kuni amma ta'e rakkicha hiikuudhaaf dandeessee jira garuu ammas hojii bal'aa kan nu gaafatudha jechuudha. Gama biraatiin bakka playground kan jennu bakka daa'imman itti taphatan dargaggeessi itti taphatu kubbaa miilaas haa ta'u tapha kaan itti taphatu hojjechuudhaaf karoora guddaa qabannee turre garuu kan galmee ammoo naatti kan milkeessine 40 qofa. Kun yeroo itti aanu keessatti dargaggeessi keenya daa'imman keenya bakka isaan itti taphatan bakka isaan itti oolanii oolmaa magaalaa keessatti itti biriis gochuu danda'an jechuudhaaf ammaaf 40 raawwannee jirra garuu itti aanu keessatti garuu bal'inaan dhimma kanatti deemuudhaaf karoora qabannee jirra jechuudha. Walumaa galatti raawwiin keenya kurmaana sadaffaa kilaastara magaalaa gaariidha fooyyee qaba kan jedhuun milkaa'aadha kan jedhuun kan ilaalaa jirru. Kana garuus kan milkeessinee fi hooggansi keenya hooggansa dinagdee ta'aa akka jiru. Xiyyeeffannootiin dinagdee akka hoogganaa jiru. Keessumaa immoo magaalonni keenya magaalota dinagdee akka isaan ta'an, magaalota egeree akka isaan ta'an, magaalaa ammayyaa akka isaan ta'an, tajaajilli keessatti sirraa akka isaan ta'an, rakkoowwan komiiwwan uummanni kaasu yeroo yerootiin akka sirraa'uu danda'u akka isaan dandeessan kan agarreedha. Bifa kanaan kurmaana sadaffaa kan kilaastara magaalaa laalleerra kan jedhu kaasumaafanii gartuu